Maqaanki eenyudha? Eessarraa dhuftee waan waaqayyoo lafa kanarratti siif godhee dhugaa ba'i. Ani maqaan koo Caaltuu Margaadhaa Horra Guduruu Wallaggaa Aanaa Muruuraan dhufe. Waaqayyo waan inni naa godhee bara 2009 biyya Arabaan deemee bara 2003 dhufee gaa'ela jaarradhee. Gaa'ela jaarradhee sana immoo gaa'ela akkuma ni jaarradheen ulfajii afuriin godhadhee ulfajii afurii sun utuu narra jiru laguu yookiin ministireeshinii jedhamu kun narraa dhaabachuu dideetuma ulfisuun jiru. Ulfisuun jiru dhaabachuu didee immoo narraa bayee booda laguun sun narraa dhaabachuu dideetuma dhaabachuu didee hospitaalli yeroo deeme narraa baasanii amma waggaa 8 yookiin amma waggaa 6tti da'uu dandeessu naan jedhanii marfee na waraananii isaan ji'a sadiitiin marfee kana fudhadhu amma waggaa 8 yookiin 6tti naan garuu gaafsaan ji'a 3tti koottoodhaan hin deemne mucaa godhachuun barbaadaa yoon du'e nan du'a malee abbaa manaa kootiin marfee sana dide. Marfee sana dideetuma didaa jiru laguun sun narraa dhaabachuu didee kanumaan baay'ee sammuun koo naa hojjechuu dide dhiigni sunis narraa dhaabanne anuma keessaa yaa sababa yaa'uu sanaanis fayyaa bultiin dhabee sammuun koos naa hojjechuu didee danda'ee deemuu danda'uu danda'ee hoomuu tokko jechachuu danda'u sammuu na cannaqaa baay'ee sammuu na cannaqaa adeemuu danda'u yoo shinti beetii deemaa jedhe bishaan yoon buufadheen adeeme gaafii ulee qabadheen deema gaafii immoo bishaan sana qabachuu dadhabeen harkaan adeeme karaa ga'een deebiin masarkumaan daa'imeen galatu shinti beetii sana hin ga'e baay'eetuma kanaan dararamaa jiruun mana dhukkubaa namni har'amoo boorduu ta'ee na eegalma baay'ee na dhukkuba bakka namatti machuu waa tokko nan saalfadhaan namatti ni maddu yoon du'es nan du'a dheema waaqayyo kan bo'an achuma ciisee siree sanatti saate 24 siree mara ciisaan oola abbaa manaan koddee hojii oolaa yoo isaa dhufu isaa sana yoo ni dhufan siree maran ciisaa deebimas galagalee sokka baay'ee mambo'a ture yaa waaqayyo yoo makkariyaa koo mana miicadha yoo makkariyaa koo wayyaa miicadha kariyaa koo diidana adeeman jedha baay'een bo'aa namni har'amoo boorduu ta'ee na eega baay'ee bakka waaqayyo fuula kee duratti akka maalan hojjedhe maaloo natti araaramin jedha siree sanarratti taa'een bo'aa yoo taa'uu danda'a ta'es halkan hirriban qabu har'amoo boorduu adheetan baay'ee akka naa hafuudhu akka namuu nan sodaadha halkan kan akkuma lafti naa bari'utti maragaatti kadhee akkasitti waaqayyooti bo'aan bulaan baqqaatuma akkasiin dararamu guyyaa tokko godinyaa ko tokkotti waldaa kana ganama dhuftee ani immoo saatii lamaa kanan gaggabee bishaan ofitti dhangalaasee mana keessatti bishaan ofitti dhangalaasee kasalli jira ture kasalli sana jijjigee an gaggabee kanan jiru namni natti yaa'ee mucaa kitala godinyaa ko tokkotti manatti gogoyduu kana argite nama naa waamte nama warma cinaa koo danda'ee waamachuu dadhabeetan gaafa kana nama naa waamte isaanii walii hospitaala deemanii walii isaan fidanii afaan kootti cobsanii lubbuun natti deebiin beeku jennaanii beenumee waldaa kana deemnaa waldaa lattuu deemnaa ergamaa taarikuunfaa baay'ee namaa kadhatu anu baay'ee naa kadhataa turanii etteetu na fidan isaatii 8 booda gaafa fiduu qixxabamaan kanaan taa'aa ture gaafa kanaa naa kadhatanii bakka duraan dursee bakka of ajjeesuu yaada sammuu koo baay'ee na cannaqamaa guyyaa 3 qorichaan tuutaa bitadhee of ajjeesadheen deemee bakka shaanxaatti wayyaa kun sassaabbadha sammuu koo na cannaqamaa waldaan man deemas waldaa biraas yeroo sani waldaa kanan beekun ture reefuu finfinnee turree dhufna baay'een cannaqama ture baay'ee naara ture bakka kakuu jireenyaan qabu kakuu du'aa malee bakka takkaanan cannaqamaa jireenya kootti hin gammadu abbaa manaa koo duukaa walii galtee hin qabnu waldaa kanatti walii manaa ta'eeyyuu hin beeku bakka baay'een gammada waldaa kanatti erga gaafasiin na cannaquus inni nuuf ejjeessuu yaadus gaafii caffeen tokko daggalle dina jira bishaan baduuf guyyaa 2 halkan utuma abbaa manaan koo taa'ee televiizinii ilaalu isa manumatti dhiisee badeetan halkan naannoo saatii 2 ta'a dindiritti sanarra ga'ee 2 deebee immoo galagalee manan gale gibbiitti bakka gaafa kana innoo eessaatii uftas nan jenne zim jedhee mana ilaalee anis achi dhaqee hin jenne deebee manatti galagalee tuuni waldaa kana waldaa lattuun fi bakka erga waldaa kana dhufee immoo baay'ee jireenya koo baay'ee ofan jijjiiree bakka yoon qofaa koo ta'es guyyaa yoon jiraadha ta'e galata fidaa fi Yesuusiif galateeffadhaa waaqayyoon isa kafanatti nama hiiku ameen manni qorichaa maal siin jedhee mana qorichaa nandee manni qorichaa maal siin jedhee inuman deddeema mana qorichaa immoo isaan maaf cannaqamtaa maaliif cinqatii sammuudha aarirraaf qusadhu
ani immoo man dhaara ka of qusachuus hin danda'u fayyuma mana kana cufadheetan aaraa manoola utuun ibsaa sana qabadhee natti tola saatii 24 manan banu yeroo tirree kubsadhee ciisee manni natti cabuu fi natti dabaddabee namni ammana keessatti gaggabuun jira bakka baay'een cannaqama dhangala'uun dhiigaa sun hammam sirra ture inni kun amma erguma daa'ima dhabdee ati daa'ima argachuu barbaadde na jedhanii narraa cite malee duraan bakka yerootti boorsaa koo keessaa birrii 2000 yerootti torbee lamatti fixuun qaba san waan danda'een abbaa manaa kootti ni maddufa waaqayyumatti hin boo'a malee yerootti moodesii birrii 2000 fixee bakka nan dhoskadha nan saalfadha itti waa tokko ni madduunen waaqayyo soo hojii akkasii namaaf hojjetu lafa kana irratti ililleen galataan iyyuudhaan toorichuudhaan harka keenya walitti buufne Yesuusiif galata finna haleluuyaa galateeffadha hammadde waaqayyo galateeffadha isa harka kanatti nama fayyadamu dhangala'uu dhiigaa gadameessa madeesse akkasee mucaan baanne godhe har'a irraa kutee kunoo gadameessatti mucaa baanne manni qorichaa illumti dee'uu dandeessu naan jedhu kunoo mucaa garaa kee keessa jira naan jedhan jette galata fidaa biyyaati Yesuusiif haleluuyaa haleluuyaa namoota lafa kana dhufanii kadhachiifachuudhaaf akkasuma bakkeetii jooraa rakkataa jiran siidhaan ittiin taphattuuf dhufanii akka kadhataniif warra lafa kanarra jiran rakkoo akkasii baataniif dhaamsa maal akka qabdu ani dhaamsa ni qabu namootaaf ani bara 2015tti ce'an jenne amanaa lafa kanarraa amantiitiin koottaa wal jaalattu muriin koo darbeetu hin taane dhala nanawwa baay'ee an nama maatii haati koo ijoollee 12 deesseetti ijoollee keessattan guddadhee annuti gaa'ela jaarranne waggaa 2 hin guunne abbaa manaa koo duukaa garuu ergan isatti gaa'ela jaarrachuuf itti siiqee immoo marfee sin fudhanne qoricha sin fudhanne isuma duukaa gaa'elan godhadhee bakka sababa isaanii yeroon ulfata narraa baasanii fi maaxanii koo miidhanii rodhanii fi nama seeni ta'a yeroo ergaa wayii tokko naa darbus akkati ma seentetti sitti hojjetameera minaamin sababa isaan jedhaniif namni dhala hin qabne hin jaallatamu namni dhala hin qabne hin kabajamu yeroo firoonni abbaa manaa koo mucaa godhatte jedhanii daawwalanii gaafatan baay'een boo'aa yookiin diidan baay'een dhokadhaa yookiin maggaarajaa jalalli saalfadheetan bakka ayyoon koo immoo itti ariifatti waaqayyo guyyaa qaba malee sii kennuu danda'a itti ani garuu san dhamanne bakka ergan dhala hin qabne yookiin lubbuu koon balleessaa yookiin ammas deebeen biyya arabaa nan deema dheetan gaafani hospitaala deemee ulfi garaa kee jira jedhani yoo ulfi garaa koo keessa hin jiru ta'e akka har'aa hospitaala deeme akka booruu biyya alaan deema dheen tiraanspoortii baafadhee keewwadheera bakka gaa'ela kana diigeen sababa dhalli naa ta'uu dideef biyya Dubaayin deema kan jedhu karoorfadhee hospitaala deeme innaanii mucaan hospitaala qabda gaafa sanna jedhani tu namni natti yaa'ee na dubbisee ta'e natti tolaalla haleluuyaa galata fidaa galateeffadha baay'ee gaafa isaan kadhatanii fi isheen rakkoo sana akka qabdu ittiin dubbanne yeroo isaan sagalee raajiitiin ati wanta ati barbaadeertu jira dhala barbaadda jedhanii yeroo isaan profitii kana sitti dubbatan illee dhageeran ture dhugaadhuma waaqayyo lafa kana irratti dubbatee wanta gatamee cufamee dhiifameera jedhamee ati biraa galtee akkati duutuufis murtoon sirratti fe'ee sirraa deebiseera waaqayyo isa dinqii akkasii hojjetu kanaaf tu gargarin kutiin galata finnaati haleluuyaa ani namoota lafa kanarra dhufanii fi baay'ee amanaa lafa kanarra ta'a ana nama abdii kute nama hadhamoo booriin du'a jedhee kakuu jireenyaa of keessaa gatee kakuu jireenyaa of keessaa gatee kakuu du'aa malee abdiin qabu bakka waan du'aa natti taasisu seexanni kakuu jireenyaa qabu har'aa boru bakka gita namaatti of hin ilaalu baay'ee of cabsee gad of buusee boquun kol hin jedhu guyyaa tokkoyyuu namoonni naannoo korree waa baay'ee odeessuu maaxanii ishee ulfan baatu jedhu jecha baay'eetiin namiidhu jecha gaarii ani garuu baay'ee of hin ceephaa ture waaqayyo waan hundumtuu harka kee jira isaan jabaatanii miti kan harka isaanitti baatanii gaarii hojjete jedheef miti fuula waaqayyo utuu waan uffannaa koo
kana namaaf laadhee namni uffatee alfoofisee deemee bareedin jaalladhu garuu namni waaqayyo isa ceephoo namarraa kaasuu kana galateeffadha. Haleluuyaa. Haleluuyaa. amma garuu abdii haadha abdii abbaa abdii obboleessaa abdii hiriyaa gatee qofaa ba'ee fuula mana koo cufadhee fuula waaqayyootti mimmaan koo qabee waaqayyo na yaadadhu. Haleluuyaa. Harka walitti buusuun ililleedhaan. Haleluuyaa. Singanne ani oolmaan kenna duratti hin banneedha akkuma jedhe waaqayyo har'a ija namaa na guutisee. Galateeffadha. Ammallee waaqayyo galateeffadha. Namoonni gara lafa kanaa dhufanii amananii waaqayyoo isaanii garaa guutuun laphee guutuutiin kadhachuu abdii namaa dhiisanii abbaan nama gata obboleessi obboleettiin nama gatti hiriyyaan nama gatti waaqayyo sinin gatu waaqayyo waan si yaaddan sini guuchisa waaqayyoo keessanitti galagala. Waaqayyo siyaa eebbisu dhuga baatiin kee itti fufu nagaadhaan deddeebii mana waaqayyoo keessatti hafi.